daawwattoota keenya har'a qophii keenya giiftii shoo keessatti shamarran hojii isaaniitti milkaa'oo ta'an akkasumallee daldala dhuunfaa irratti hojjechaa jiranii nama tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga qophii keenya xumuraatti nu waliin tura. Arreega iyyamamtuu taatee arra akka nu waliin turtuudhaaf waan nu iyyamteef guddaa galatoomi jenna. Guddaa galatoomi. Tole. Egaa qophii keenya kanaan eegallu eenyu jedhamtaa eessatti dhalattee hojiin kee? Maqaan koo Warqee Waaqjiraan jedhama. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa magaalaa Najjoo ganda Giddaa jedhamutti dhaladhe. Tole namatti tola. Egaa ogummaa gara meekaappii gara mana shamarranii miidhaginaa kanatti akkamitti dhuftee? Ogummaa kanatti ijoollummaa makoodhaa kaasee nama koraa haaluma yeroo sanarra kan ture haaluma yeroo inni jedhee ijoollummaa makoodhaan qaqqaban ture. Fedhiisaa jechuudha. Okay. Ganaa ijoollee waggaa 10 wayii naamni ta'e mushurraafaa mushuran ture. Hojii miidhaginaa durumaa hojjettaa jechuudha. Baradhee osoo hin taane akkasumatti fedhiisaa gatiin keessa jiruu fi yeroo baay'ee nan hojjedhan ture ijoollummaa makoo kaasee. Fedhii makeetii immoo nama si kakaasee jira gara ogummaa kanaatti akka dhuftuuf. Lakki ijoollummaa maanna keessa ture nan hojjedhasin ture mushurraafaallee akka hojjedhee beekaa biyyatti. Ijoollee ta'e jechuudha ganaa ijoollee ta'e akkuma achitti inni jedhee wanta bibbitamu hundumaa bitadhee mushurraafaallee hojjedhee beekamu. Okay, namoota biraaf ijoollee taate jechuudha. Okay, tolee namatti tola. Bizineesii biraa irratti bobba'een ture. Achi booddee al tokko mul'ata kee ijji nama wal argitutti hintanidha. Bizineesii biraa hojjedheera garuu amma mul'atuma konaa wayya kennaa konaa wayya jedheen gara kanaatti dhufe. Kanaan dura hojii biraa bizineesii kan biraa yaaltee turte jechuudha. Bizineesii biraa keessa ture. Egaa ijoollummaa keetti eessatti barattee hawwiin ijoollummaa akkam ture akkamiin dabarsitee ijoollummaa kee? Ijoollummaa koo akkuma ijoolleen kamiyyuu taphattee guddattutti taphadhee guddadhee haala namatti bareedu ture. Yeroonuma sana ijoollummaa makoodhaa kaasee wantoota dikuur gochuu nama miidhagsuu naamne haalota kanaanidha baay'inaan kan inni jedhu ijoollummaa makootii kaasee wantoota kana wajjin baay'een intiniidha. Qophiin garaa mana keessa gaafa jirullee nama bakkeedhaa waamnee waan tokko hojjechiisnee hin beeknu. Manuma keessatti safararraas ollaas ergan guddadhees yeroo dheeraadhaaf na keessatti jira ture. Asitti san dhufellee lidatii namoota naamniidhaa fi baay'ee maantanii jedhan ture. Achi booddee bakka hojii mul'ata koo wajjin deemu hojjechuu jedheen gara kanaatti dhuftee jechuudha. Ijoollummaa waan jiruuti amma hojjechaa jirta jechuudha. Meegaa akkasumallee barumsa kee eessatti barattee amma immoo maalirra geessee jirta? Barumsa koo tokko hanga 8tti ganda Giddaa jedhamutti baradhee isa booddee Najjootti baradhee barumsa koo digirii akkaawuntiingiidhaan fudhadhee amma immoo gara kanaatti. Tolee namatti tola. Egaa hojii kana amma hojjechaa jirta hojii kana hojjechuuf maaltu si kakaase jalqabarra? Fedhiisaa gati jiruu fi namoottis yeroo baay'ee qophii garaagaraa gaafa jiru
safara keessa namni gaafa hojjedhu maaf gara hojii kanaatti seentu baay'ee dandeessa. Ogummaa isaa qabda gaafa naan jedhanii tun biizinesii biraarra jiruudha gara kanatti kanan dhufe. Erga ta'e immoo erga namooti ogummaa koo kan naanti jedhanii hojiitti jijjiiruun qabattiin hojjechuun qaba waan jedhuudhaan gara ogummaa kanaatti. Namooti si kakaasanii gara ogummaa kanaatti dhufuuf jiru turan jechuudha. Namooti obboleettiin koo baay'ee gara kanaatti akka dhufuuf intinii guddaa taphatti turte baay'ee. Akkati gara hojii kanaatti dhuftee hojjechuu fi kan si kakaase obboleettii keetii jechuudha. Tolee namatti tola. Mee shamarran hojii dhuunfaa mataa isaanii irratti eegaluuf maal gochuu qabu? Inni jalqabaa fedha qabaachuu qabu. Ogummaa isaanii immoo sirriitti beekuu qabu. Wanta irratti bobba'anii yoo maal hojjedhee maaliin kennaa koo sana baasuu danda'a. Isa kam yoon hojjedhee milkaa'uu danda'a jedhanii jalqaba kennaa isaanii adda baafachuu qabu jedhee yaada. Isa booddee wanti isaan dhorku tokko iyyuu hin jiru. Jalqaba waan hojjetan sana beeku. Waan zimmittee jechuun fakkeenyaaf biizinesii biraa baay'ee jalqabeera. Gammadduu gatiin hin turreef hojii sana irratti success ta'uu hin dandeenye. Amma garuu hojiin barbaaduuf hojiin fedhu gatiin jalqabee fi baay'ee gammadduudha. Waan barbaadan tokko hojjechuu fi fedha isaanii jalqaba ogummaa isaanii dandeettii isaanii jalqaba baruu qabu jedhee yaada. Egaa erga kana jenneeti shamarranii aadaan hojii shamarranii fi dhiirri hojii isaan irratti qabanii mee maal fakkaataa maal dabarsuu barbaaddati? Hojiin shamarraniif dhiiran ilaallatu hojii hojjechuu dandeessu kamiyyuu hojii hojjechuu barbaaddu kamiyyuu hojjechuu qabda. Shamarraniif dubartootaaf jedhee hojiin adda adda bahee hin jiru jedhee yaadaan akka gootti. Hojii kamiyyuu hojjechuu dandeenya jechuudha. Namni kamiyyuu hojjechuu shamarranii hojii dhiirri hojjetu kamiyyuu hojjechuu dandeenya. Wanti nu daangessu hin jiru. Kanaafiyyuu hojjechuu dandeessu hojjetan. Tole ishii karoora gara fuulduraa maal qabdaa? Maal karoorfatteerta? Karoorri koo hojii kanaan baay'ee milkaa'uu namoota baay'ee illee daandii hojii uumuun barbaada. Waaqayyo na gargaaree hojiin itti milkaa'uudha jedhee yaada. Hanga ammaarratti nama meeqaa fi hojii uumteerta? Hojii kana keessatti nama hojii uumteef yoo jiraate namoota meeqaaf? Amma har'aatti namoota lamadha kan wajjin hojjetanii. Durba tokkoof dhiira tokkoo fi carraa hojii uumuun jira jechuudha. Kanaaf namni lama hojii gara fuulduraatti immoo ganaa baay'isee isin uumaa hojii baay'ee jechuudha. Namatti tola. Egaa erga kana jennee jireenya ofii keessatti isa ta'u karaa biraas ta'u mudannoo qabdu yoo jiraate kanan na mudate waan jettu yoo jiraate. Mudannoo amma kanatti illee qabu. Mudannoon qabu gaafa jalqaba qodaa galchinee wantoota godhamu hundumaa gaggalchinee hojiittiin seennee turre. Istikerii laxxafnee numaa fixee taa'u mushuraan tokko dhuftee meekaappii akkatti na hojjettuun barbaada naan jettee achi irraa argitee dhuftee jechuudha. Achiin booddee rakkina hin qabodhee sa'aatii sanatti namni na bira jiru an hojiin koo mo'annaadhaan kan hin hojjedhu meekaappiidha. Namni rifeensa ishee miidhagsu illee jiru ture. Baay'een tini jedhee bakka garuu hojjenneerraaf. Tun qophaa'in ture. Tun qophaa'in gatiin isheen dhuftee na gaafattee fi dabarsuun barbaanne gammachuun yaadee utuu hojiitti hin jammarin hojii jammarreerra utuu ittiin taa'in dhufanii na gaafatan. Dabarsuun hin barbaanne hojjechuun baay'ee barbaadeera. Mi'a guutuu qabda turtee sa'aatii sana. Haala hundumaa fixneerraa istikeriin mallattafne gaafa sana qodaa hundumaa galchee gin namootaan wajjin hojjedhu haala mijeessinen ture. Haala mijeessee gara hojiitti hin gallen ture. Achiin booddee gaafa isheen dhuftee akkasii akkatti na miidhagsitu barbaada gaafan jedhu yoomuu gaafan jedhu jimaata ture guyyichi sanbata naan jettee ishi baqa rakkina hin qabu jedheen sa'aatii sanatti namoonni rifeensa ishee miidhagsu hin jiru ture. Achiin booddee mucaa tokko kana dura na gaafatee ture. Isa waamee akkas jedhani maal fakkaatan rakkina hin qabu hojjennaaf naan jedhee har'a istikerii laxxafnee utuu qophaa'in qaxxaa gara hojiitti gallee jechuudha mudannoo. Mudannoo bareedaadha. Hojii ofii jalqabanii jalqabumaan namni dhufeeyyuu naan jedhu jechuun waan tokkodha namatti tolee yaada. Tolee erga kana jenneeti mee hojii kana jalqabuudhaaf kaapitaala akkamiin jalqabdee kaapitaala gahaa qabda turte moo yaaduma ture?
intini itti qophaa'inuma kan inni jammare kana dura ture kan yaadee ture yerichatti naan mijanne ture qaxxaa barumsa koorraati gaafa dhufi qaxxaadha kan inni hojiitti seenan. Jalqabuma itti qophaa'ee gatiin turee fi yeroo sa'aatii isaas manaanis itti qophaa'ee manidha kan inni jammare. Kanaaf achi gaafa inni barumsa koo fixeedhu qaxxaanuma dhufee hojiitti seenee jechuudha wantoota na barbaachisan guuttadhe. Wantoota har'a namni ta'an utuu hin taane wantoota yeroo dheeraatti yaade kostii kanaaf na barbaachisa jedhee yaadellee mijeeffadhee ture jechuudha. Kanaaf siluma qophaa'inaan itti galee jechuudha. Mijeeffadheen barumsa koo deemee intini kanaaf birrii kanaaf na barbaachisa jedhu amma naa danda'ame qopheeffadhee achiin booddee dhaqee barumsa koo baradhee gaafa barumsa koo fixu qaxxaan dhufee hojiitti galee jechuudha. Namatti tola. Shamarran hojii tokko jalqabuu fi maal gochuu qabu jettee yaaddaani? Hojii jalqabuudhaaf jalqaba fedha qabaachuudha. Fedha qabaachuu fi ogummaa irratti hojjettu wanta hojjechuu barbaaddu sana hojjechuu nan danda'amoo hin danda'u isa jedhu adda baafachuudha. Maaliif sitti fakkaata? Anama biizineesii lamaan sadan tokko keessa seene beera kana dura. Hojii sana namumatu seeni naan jedheefan seene si galeera. Kennaa koo ta'e yookiin barbaadee itti gammadee miti hojjechaa kanan ture. Calliseenumani gatii hojii kana hojjedhu manaan jedhamee fi yeroo baay'ee wantootaan jalqabee tureera. Keessa koo gatiin turree fi keessa kooti gatiin gammachiisaan turree fi hojii sana addaan kuteenidha kan inni jedhee alla lama sadii biizineesii garaagaraa irra tureera. Amma immoo isuma fedhuuf isaan barbaadu wayii jedhee hin gargaarre. Kanaaf iyyuu shamarranidhaanii yaadumaaf wanta karoorfattan irratti godhaa waan muuxannoo qabdan jechuudha. Bakka wanta ogummaa uumamaan isin keessa jiru yookiin nagaduu dandeessaa. Bakka jechuun keessa kee wanta jiru ijoollummaa keedhaa waan hawwitu waan barbaadu hojjechuudha malee ekeleen jedheefis wantoota garaagaraa keessa seenuutu hin taane ani yoom maal hojjedheen gammaduu danda'a yoom maal hojjedheen immoo milkaa'uu danda'a isa jedhamu adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Tolee namatti tola. Egaa erga kana jenneeti hojii mana miidhaginaa kee kana keessatti maal fa'aa laattaa hojii akkamii laattu namni tokko yoo dhufe maal argachuu danda'a hojii keessan immoo maaltu adda godha kanumaan illee. Hojii keenya kana adda godhu fedha kee irrattidha kan hundoofnu waan ati barbaaddee amma nu danda'ame akka ati barbaaddutti si hojjenna fedha kastamariidha jalqaba kan nuun gaafannu waan barbaadan hundumaa nutti himanii haala isaan gammachiisuun hin hojjennaa fi meekaappii kan mushurraa kan birzideeyii kan footoshuutii haala kamiin iyyuu miidhagsina akkasumallee qeensotallee shurrubbaallee dhoofna wantoota miidhagina dubartootaa wajjin wal qabatan hundumaa hin hojjennaa jechuudha. Namni tokko yoo dhufe waan hundumaa argatee deemuu danda'a jechuudha. Qophii garaagaraaf illee akkasuma sargii fi birzideeyiidhaaf kanaaf mushurraafaaf hin hojjettu jechuudha. Egaa gara dhumaatti ergaa dabarsitu yoo qabaatte nama galateeffattu yoo qabaatte yoo jiraate ergaa dabarfadhu. Namni an galateeffadhu jalqaba irratti abbaa warraa koodha. Itti qaxxalee obboloota koo obboloota isaallee baay'ee yaadaan na bira dhaabbachaa kan turan na deeggaraa kan turanii baay'ee galatoomaan jedha. Maqaa isaanii asirratti dha'uudhaaf baay'ee na gatii qabanii fi baay'ee galatoomaa obbolooti koos obbolooti isaas warri na bira dhaabbataniin jedha. Tajaajilli nuun laannu mushurraa miidhagsinaa footoshuutii yoo qabaatan illee birzideedhaaf illee qophii hundumaa fi haala isaan barbaadaniin isaan miidhagsinaa. Iddoon argama keenyaa kattaa buufata taaksii fuulduradha. Gooldi Biyuutii Saaloon jedhama. Kottaa bareedaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a qophii bareedaa qophii namatti tolu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophii keenya har'aa keessatti shamarran mana miidhaginaa qabdu tokko qabanneerra. Akkasumallee isinillee dhuftanii akka isinitti fayyadamtanii sagantaa garaagaraadhaa fi miidhagsuu yoo barbaadan kattaatti argamtii kottaatti fayyadamaa muuxannoo addaa qabdi jennee yaanna. Egaa qophii kana qopheessuudhaan ana Abaaboo Yoosef gama ogummaa kaameraan Dabalaa Tolasaa isinii waliin turreerra. Torbee qophii biraa qabannee hanga walitti deebinutti hanga torbeetti torbee gaarii.